boqonnaa lama walfaallessuu falaasama gurguddoo lameenii marii fi mormii amantaa yaadaa yookiin falaasama yookiin kallattii siyaasaa irratti taasifaman irratti walfaallessuun liiberaalizimii fi sooshaalizimii dhimma xiyyeeffannoon addaa itti kennamuufidha. Walhokkorri kallattii siyaasawaa irratti ka'an heddumminaan kan xiyyeeffatan kallattiiwwan siyaasawaa lamaan kana walitti araarsuuf carraaqqiiwwan taasifaman keessattidha. Walfaallessi kallattiiwwan siyaasaa lameen kanaa yeroo hedduu kan maddu walfaallessa bu'uurawoo fedhiiwwan dhala namaa irraayi. Keessumaa walfaallessa walqixxummaa fi bilisummaa gidduu jiru irraa kan ka'edha. Liberaalizimiin kallattii siyaasawaa fedhii dhuunfaa bilisummaa dhala namaatiif dursa kan kennu yommuu ta'u, sooshaalizimiin immoo fedhii waloo walqixxummaa dhala namaatiif dursa kenna. Lama tuqaa tokko liberaalizimiin. Hundeessitoonni amantaa yaadaa yookiin falaasama liberaalizimii mirga bilisummaa nama dhuunfaaf kan dursa kennanii fi fedhii faayidaa dhala namaa walirraa hin cinne dheebuu baasuu irratti kan xiyyeeffatan turan. Haaluma kanaanis fedhii dhala namaa qabeenyaa horachuu fi kuufachuu keessummeessanii fi hawwii bilisaa fi fedhii isaanii irratti otoo gufuu hin ta'in bilisummaa dhala namaa mirkaneessuuf akka dandeessaniif jecha bilisummaa gabaa labseera. Falaasamni liiberaalizimii kan uumame yeroo sana harki mootummoota biyyootaa kan aangoo irra turanii dheereffachuu fi waan hunda irratti akka fedhanitti murteessuun bilisummaa siyaasaa fi dinagdee namoota waan mulqaa turaniif falaasamni kun aarii irraa kan uumame ture. Falaasamni aarii akka malee kun fedhii namoota hojjetanii jijjiiramuu fi guddachuu akkasumas sadarkaa hawwii isaanii bira ga'uuf carraaqan kan kolaasuu harka mootummaati. Kanaaf harka kana gabaabsinee kutuu qabna yaada jedhurraa kan dhugeeffatamedha. Harki mootummoota wal morkii bilisaa namoota dhuunfaa gidduu jiru mijeessuu fi nageenya namootaa eegsisuu irratti qofa akka murtaa'u barbaada. Mootummaan birmadummaa biyyaa eegsisuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuun ala wanta jiru dinagdee daldaltootaaf akka gadi lakkisu watwaata. Gabaan karaa harka lafa jalaatiin madaallii eegee gara milkaa'inaatti gulfa. Haaluma kanaanis fedhii dhala namaa milkeessaa deema jedhameetu yaadama. Fedhiin falaasama liiberaalizimii inni guddaan bilisummaa siyaasaa fi dinagdee dhala namaa mirkaneessuudha. Humnoonni aangoo qabatan humna waraana isaanii da'oo taasifachuun qabeenya lammiilee kan saamanii fi carraaqqii duroomuu lammiilee irratti gufuu waan ta'aniif itti gaafatamummaa dheebuu aangawoota siyaasaa madaqsuuf kallattii siyaasaa karoorfamedha. Cunqursaan dinagdee sochii hojjetanii jijjiiramuu lammiilee irratti aangawoota mootummaatiin taasifamu dhiibbaa siyaasaa irraa kan maddu waan ta'eef siyaasichaaf mala aangawoota mootummaa ittiin to'annu uumuu fi qabna jedha. Warri liberaalistii dhalli namaa bilisummaan isaa milkoofnaaniif hojjetee duroomuu fi hawwii walirraa hin cinnee fi dheebuu jijjiiramaan kan qabame jedheetu amana. Uumama isaa bu'uuraatiin dhalli namaa wanta isa miidhuu fi fayyadu addaan baasee hin beeku. Argaa dhageettii irratti kan bu'uureffame carraan walqixa yoo kennameef walqixa hojjetee guddachuu fi jijjiiramuu kan danda'udha jedhee amana. Abdii hojjetee badhaadhuuf qabu kana kanneen jalaa fashaleessan namoota siyaasaa otoo hin hojjetiin jijjiiramuu barbaadanii fi meeshaa waraanaa isaanii abdatanidha jedhee amana. Kanaafuu kaayyoon isaa inni guddaan bilisummaa dinagdee fi siyaasaa namoota dhuunfaa mirkaneessuudha. Yeroo yaadni liberaalizimii itti dhalatee fi warraaqni industrial revolution itti geggeeffame yeroo tokko ture. Yookiin warraaqsi industirii ilaalcha liberaalizimiitti aansuun dhohe. Sirni gabaa bilisaa akka ibidda saafaatti boba'e. Warri yaada qabanii fi qabeenya qaban qabeenya isaanii hojiirra oolchuu eegalan. Bu'aas hammaarrachuu eegalan. Bu'aa argames deebisanii hojiirra oolchan. Bu'aa dabalataa sassaabbachuu eegalan. Awurooppaanis industiriidhaan guutamte. Gabaan warra gabaaf qofa dhiifamuu qaba. Mootummaan harka isaa dinagdee irraa yoo kaase dinagdeen gabaa ni babal'ata. Qabatamaanis agarsiifama. Haa ta'u malee bu'aan dhufe namoota hunduma fayyadamtoota kan taasisu osoo hin taane
namoonni muraasni jireenya qananii akka jiraatan, hedduun immoo bu'aa argame qooddachuun haa hafuutii kan bira hin geenye ta'uun isaa ifatti mul'ate. Qabeenya namoota muraasa harka galee cunqurfamtoonni irra caalaa jireenya gadadoo hamaa keessa cuubamanii mul'atan. Oomishtummaa guddisuuf dhaabbileen oomisha eegalan daa'imman illee otoo hin hafin saamicha humnaaf kan saaxilu warra abbootii lafaatiif qotanii bulan ciisanyaa lafaa fi oomisha isaanii irraa kan dhabamsiisu ta'uun isaa ifatti mul'ate. Raawwii kana kan hubatan beektonni jaarraa 19ffaa fayyadamummaa qixxee dhala namaa gara fuulduraatti fidan. Kaapitaalizimiin bifa cunqursaa fiudaalizimii jijjiiruun cunqurfamtoonni irra caalaa akka cunqurfaman taasise malee dhala namaaf wabii ta'uu hin danda'u jedhanii labsan. Kunis dhalachuu sooshaalizimii labse. 2.2 Sooshaalizimii. Hundeessitoonni ilaalcha yookiin amantaa yaadaa liiberaalizimii kan ka'an dhimma hundatti ajajuu mootummoota abbaa irreetu isaanitti hadhaa'eeti yoo jenne, leellistoonni kallattii siyaasaa sooshaalizimii immoo saamamuu fi qisaasa'uu gita hojjettootaati jedhu. Hanga warri liiberaalistii harka mootummaa gabaabsuuf imalan, warri sooshaalistiis harka abbaa qabeenyaa gabaabsuuf socho'an. Hanga warri liiberaalistii misooma dhala namaa kan mirkanaa'u gabaan yeroo ofiin obbulchuudha jedhanii lallaban, warri sooshaalistii immoo sirna awwaalcha liiberaalizimii raawwatamu malee rakkooleen hawaasaa hin hiikaman jedhan. Falaasfoonni sooshaalizimii adeemsi jijjiiramaa fi ammayyummaa dhala namaa yaadaa fi fedhii dhala namaatiin herreegamee kan karoorfame otoo hin ta'in, olaantummaa qabeenyaa gareewwan muraasaatiin kan uumamee fi fedhiiwwan isaanii kan eegsisuudha mormii jedhu fidan. Xiinxala seena qabeessa sirni kaapitaalistii yeroo sana gabbifachaa dhufe irratti kennuun, sirnichi sirna daldala garbaa bifa isaa jijjiirrachuun as ba'ee akka ta'e dubbatan. Garaagarummaan gooftaa fi garba gidduu jiru riqicha sirna cunqursaa abbaa lafaa fi warra abbaa lafaatiif qotanii bulan ciisanyaa wal quunnamsiisuu darbee ce'uun abbaa qabeenyichaa fi dafqaan bulaa gidduutti itti fufeera jechuun yaada mormii dhiyeeffatan. Akka yaada mormii warra sooshaalistii kanaatti hiikni bilisummaa warra liiberaalistii dhiphoo fi dogoggoradha. Liiberaalizimiin bilisummaa hidhaa namaa irraa bilisoomuu jedhee yemmuu hiiku, sooshaalizimiin immoo cedheedha cunqursaa caasaa ijaaramaa ture irraa bilisoomuu jedheetu hiika. Ifatti sooshaalizimiin xiyyeeffannoon isaa sirni gitaa hafeem addunyaa walqixxummaan dhala namaa keessatti mirkanaa'e uumuudha. Sooshaalizimiin sirni namoonni firii dhama'anii fi dafqa isaanii namoota biraaf akka dabarsanii kennan taasisuu danda'u qaba jedhee amana. Sirna garbaa keessatti garbichi guyyaa guutuu dhama'aa oolullee firiin dafqa isaa gooftaa isaatiif ta'a malee isaaf miti. Haaluma kanaan sooranni garbichaaf guyyaa guyyaan kennamu sun akka guyyaa itti aanu hojii irratti argamuuf qofaadha. Hojjetee argachuu fi qixa firii hojii isaatiin carraa jijjiiramuu hin qabu. Sirna kaapitaalistiitiinis gitni hojjetaa amoolee guyyaa guyyaan ammaaramuun alam amalli namummaa isaa kan isa gaafatu hojjetee argachuu fi fedhii badhaaduuf qabu kan isaaf guutu miti. Firii dafqa isaatiiyyuu abbootii qabeenyaatu jalaa fudhata. Oomisha dabalataa oomishuus oomishuu baatus mindaan isaa qaqqabduu amooleedha. Abbootiin qabeenyaa oomishaaf galtee wanta ta'u kanneen akka lafaa fi kaapitaala abbummaadhaan qabaachuu waan danda'aniif firii dafqa garbichaa fudhachuuf carraa argatu. Haala kana jijjiiruufis sirna abbootii qabeenyaaf ajajamuu fi fayyaduu guutummaatti dhabamsiisuu qaba ejjennoo jedhu qabatan. Keessumaa maddisiistonni yaada sooshaalizimii warri jalqabaa kaapitaalizimiin ofiin of danqee of kuffisuun isaa fi karaa irra ol ba'een burkutaa'ee gadi bu'uun isaa hin oolu jedhanii raajan. Kanaafuu dafqaan bultoonni addunyaa akka wal cina dhaabbatan akeekkachiisan. Abjuu warra sooshaalistiis paartii irree qabeessaa fi dafqaan bultootaan hoogganamu hundeessuun irree cimaa sirna awwaalcha kaapitaalizimii saffisiisuu kan jedhu ture. Kunis sirna abbaa irree dafqaan bultootaa yeroof hundeessuun abbootii qabeenyaa balleessuudha.
mootummaa warraaqsaa kanaatiin ijaaramus yaadrimee dinagdee ajajaa hojiirra kan oolchuu yommuu ta'u abbaan qabeenyaa humnoota oomishaa qabaachuu isaatiin dafqaan bultoota buqqisuun akka hin jiraanne mootummaan harka keessa seensisee to'annoo gochuu irratti kan xiyyeeffatedha. Yaada kanaan warraaqsonni hedduun biyyoota hedduu keessatti akka taasifaman godhe. Akka kallattii siyaasa kanaatti warraaqsa cunqurfamtootaatiin yeroodhaaf mootummaan abbaa irree uumamuu olaantummaa abbootii qabeenyaa balleessuun sirna lammiileen hunduu itti walqixxaatan uumam. Yaadni kun biyyoota seenaa Awurooppaa irraa adda ta'e qabanii fi indastiriin itti hin babal'annetti fakkeenyaaf Eeshiyaatti akka hojjetu taasisuuf sirna oomishaa kaapitaalizimii duraa yookiin irra caalaan haala qonnaan bultootaa waliin wal qabsiisuun xiinxaluuf yaaliin taasifame. 2.2 Yaalii falaasamaa lameen walitti araarsu. Kaapitaalizimiin akka ilaalcha liberaalizimiinis ta'e sooshaalizimiitiin tilmaamame hin taane. Warri liberaalizimii akka eegametti namoota hunda yookiin yoo xiqqaate harka caalaa fayyadamaa taasisuu hin dandeenye. Warri sooshaalistii akka raaganitti of danqee of hin kuffisne. Sirumaa yommuu miini dheedhii fi gabaan jalaa hanqatu addunyaawwan haaraa abaaruun babal'achuusaa itti fufe. Haaluma kanaanis yaadonni sooshaalizimii fi liberaalizimii keessa turan babal'achuu isaanii itti fufan. Haaluma kanaanis yaadonni sooshaalizimii fi liberaalizimii keessa turan filannoowwan biroos maddisiisuu eegalan. Warri kun kallattiiwwan siyaasaa sooshaalizimii fi liberaalizimii gidduutti taasifame bilisummaa fi walqixxummaa akkamitti walitti araarsina gaaffiin jedhu akka mul'atee ba'u taasise. Gama tokkoon mootummaan hojiin keessi haa baasu jedhee guutumaan guutuutti gabaa keessaa harka isaa sassaabbatee ba'uudhaan taa'ee haa ilaalu yaadni jedhu sun bu'a qabeessa akka hin taanee fi fooyya'insi hangi tokko taasifame mootummaan to'annoo taasisuu akka qabu. Gama biraatiin immoo mootummaan gabaa cafaqee harka isaa keessatti qabachuun bilisummaan namoonni hojjetanii badhaadhuu irratti qaban irratti miidhaa kan fiduu fi walumaa galatti misooma kan sakaalu ta'uun isaa bal'inaan fudhatama argate. Rakkoowwan hojjettootaa kanneen hir'isan kanneen akka gamtaa hojjettootaa, umurii sooromaa, sa'aatii hojii fi kaffaltii gadi aanaa murteessuu fi kan kana fakkaatan jabaachaa deeman. Xiyyeeffannaan biyyoonni bilisummaaf kennan sadarkaa dimokiraatummaa isaa akka biyya mootummaa abbaa irree yookiin mootummaa dimokiraatawaatti akka waamaman isaan taasisaa dhufeera. Gama biraatiin xiyyeeffannoon biyyoonni bilisummaaf akka waliigalaatti kennan jireenya gadadoo lammiilee fi gaaffii itti fayyadamummaa haqa qabeessa ta'e hiikuu irratti kaka'umsi qaban kan ittiin madaalamu ta'eera. Biyyoota toora dimokiraasiitti ramadaman addaan baafannee xiyyeeffannoo isaan walqixxummaaf kennan yoo ilaalle kallattii siyaasa isaanii waliigalaa nu agarsiisa. Liberaalistoonni jireenyi gadadoo lammiilee kan furmaata argatu badhaadhinni waliigalaa yemmuu dhufudha jedhanii amanu. Kanaafis itti gaafatamummaa nageenya hawaasummaa mirkaneessuu lammiileedhumaaf kennuun itti fayyadama walqixxeef xiyyeeffannoo gadi aanaa qabaachuu isaanii mul'isaniiru. Biyyoonni kunneen hojii qabeenya hawaasummaa isaanii keessatti xiyyeeffannaan isaanii inni guddaan dhimma lammiilee balaaf saaxilamaniif deeggarsa taasisuu malee dhimmi inni fayyadamummaa walqixa haganaa kan isaan dhiphisu miti. Xiyyeeffannoon isaanii inni guddaan kennaa deeggarsaa warra rakkataniif dhiheessuu irratti kan hundaa'edha. Kennaa deeggarsaarra furmaanni guddaa rakkoo nageenya hawaasummaa hiikuu gabaadha jedhanii amanu. Gama biraatiin biyyoonni aadaa biyyaa jabeessan konservaatiif jedhaman nageenya hawaasummaa lammiileef xiyyeeffannaa hanga tokko kennuun sirna wabii adda addaa diriirsaniiru. Sirnoonni wabii kunneen gumaacha lammiilee irratti kan bu'uureffatanii fi gita hojjettoonni buusii walitti qabaniin tajaajila wabii karaa ittiin argatan kan mijeessanidha. Haa ta'u malee hojmaanni akkanaa kun dhimma wabii caaluu warra buusii caalaa qabuuf kennuu malee gaaffii haqa qabeessummaa kan hiikuu fi lammiilee harka qalleeyyii fi hojii dhabeessa ta'aniif kan furmaata kennu miti.
Gaaffii bilisummaa fi haqa qabeessummaa walitti araarsuun liiberaalizimii fi sooshaalizimii gidduutti filannoo ta'uunidha jedhanii kan yaalan biyyoota sooshaal dimokiraasii hordofanidha. Kaapitaalizimiin faca'iinsa qabeenyaa haqa qabeessa ta'e kan hin mirkaneessine akka ta'e kan amanu ta'uyyuu furmaanni isaa hanqina isaa tooftaa sirriin wal'aanuu yookiin sirreessuudha malee barbadeessuu miti jedhanii warra amananidha. Sooshaal dimokiraasiin akka ilaalcha nama madaaluunitti liiberaalizimii kan suphu yookiin sooshaalizimiitti immoo haguuggii fuulaa dimokiraasii kan haguugu godhamee ilaalamuyyuu garaagarummaa bu'uuraa kallattiin siyaasaa lameen irraa adda ba'uun of danda'ee dhaabbachuu isa dandeessisan ni qaba. Kallattiin siyaasichaa utubaalee sooshaalizimii bu'uuraa lameen murteessummaa dinagdee fi qabsoo gitaa mormuun murteessummaa siyaasaa fi tumsa gita ce'uu kan bu'uureffatedha. Bifa sooshaalizimii faallessuun namni hundumtuu faayidaa olaanaa kan argatu barbadaa'uu kaapitaalizimii irraa osoo hin taane gabbachuu isaa irraa akka ta'e jala muraa. Kaapitaalli yookiin qabeenyi ga'oome kun harka namoota muraasaa qofaa akka hin galle mootummaan dammaqinaan to'annoo taasisuu akka qabu kan kakaasudha. Gahee mootummaan lammiilee maraaf humna dinagdee bu'uuraa fi mijataa ta'e uumuu keessatti qabaachuu qabu ilaalchisuudhaan yaadota kunneenii fi gosoota bilisummaa kamiifiyyuu tilmaama walqixa ta'e kennuun isaa adda durummaan liiberaalizimii irraa adda isa taasisa. Biyyoonni kallattii kan hordofan galii mootummaa karaa adda addaa guddisuun keessumaa galii gibiraa irratti xiyyeeffachuun hojii qabeenya deebisanii hiruu karaa mootummaa hojjetu. Wabii yookiin nageenya hawaasummaa sadarkaa olaanaatti eegsisuuf yaalii waan taasisaniif mootummoota daaraagootii jedhamuun caqafamu. Biyyoonni kunneen hirmaannaa qabeenyaa irratti gahee guddaa kan fudhatanii fi walqixxummaa lammiileetiif xiyyeeffannoo kan kennanidha. Bu'aa kanarraa argamaniinis biyyoonni itti fayyadamni haqaa keessatti mul'atu ta'aniiru. Sooshaal dimokiraasiin qulqullina jireenya lammiileef xiyyeeffannoo kennuurra darbuun jireenyi isaanii hagam akka garaa isaan ga'ee fi hagam akka itti gammadan hordofuun badhaadhina gabaarra dabarsuun dhimma dhala namaa taasisuuf carraaqqii taasisa. Haa ta'u malee sooshaal dimokiraasiin qeeqa maarkisistoota duraanii jalaa hin miliqne. Qeeqni irratti dhiyaate kunis sooshaal dimokiraasiin sirna hojjettoota saamicha humnaaf saaxilu suphuun lammiileen mijuun haga tokko akka isaanitti dhaga'amu taasisa malee mirga bu'uuraa hojjetanii badhaadhuu kan kabachiisuuf miti kan jedhudha. Lammiileen qabeenya kam irrattiyyuu qixa fayyadamoo akka ta'an kan taasisu qabeenya dhala namaa harkaa fuudhuun akka bulchaa garbaa gaariitti lammiileef wanta nyaatanii fi dhugan kennaa sirna hojjechiisudha jedhu. Liberaalistoonni immoo sooshaal dimokiraasiin gibira ol aanaa irratti kan hundaa'e waan ta'eef abbootii qabeenyaa dhuunfaa kan cunqursu dhiibbaa gibiraatiin dhiphinaan kan liqimfamee fi kalaquuf kan ija hin jabaannedha qeeqa jedhu irratti dhiyeessu. Dabalataanis qabeenya namoota muraasaan maddisiifame uummata bal'aaf bifa sooromaa fi wabii hojii dhabdummaan waan hiruuf sooshaal dimokiraasiin itti fufiinsa mirkaneessuu hin danda'u jedhu. Sababa kanaanis kallattiin ilaalchaa kun keessumaayyuu haala qabatamaa biyyoota guddachaa jiraniin mootummoonni biyyoota akka kanaa qabeenya tasgabbii hin qabne giddugaleessa akka hin godhanne qeeqni irratti dhiyaata. 2.4 kallattiiwwan siyaasaa biyya keenyaatti yaalle. Sochii barattootaa fi sooshaalizimii. Biyya keenya keessatti waa'ee kallattii siyaasaa irratti dudubbachuun kan jalqabame yeroo sochiin barattootaa geggeeffamu eegale keessatti ture. Kanaaf immoo sababoota lamatu ture. Jalqabbiin haala siyaasaa biyya alaa sakatta'u Itoophiyaa keessatti dhaabbileen barnoota olaanoo babal'achaa dhufuu isaanii waliin wal qabatee kan uumamedha. Gama biraan immoo yeroon kun yaadrimee maarksizimii kan maddisiise Kaarl Maarkis erga du'ee waggoota hedduun booda yaadichi addunyaa irratti haala olaanaa ta'een dhiibbaa geessisuu yeroo itti jalqabe faana wal bira bu'uusaatiin Itoophiyaa keessattis leellistoota hedduu horachuu isa dandeessiseera. Keessumaa warraaqsonni sooshaalistii biyya Kuubaa fi Veetnaam akkasumas sochiiwwan barattootaa biyya Jarmanii, Italii fi biyyoota biroo keessa turan akka salphaatti gara biyya keenyaatti babal'achuun isaanii waa'een ilaalcha kallattii siyaasaa siilessituu yookiin
qoraasuma qaroomina keenyaa ta'ee dhufe. Biyyi keenya dachee ishee irratti yeroo jalqabaaf dhaabbilee barnoota olaanoo yeroo bante sana qalbii keenya yookiin sammuu keenya qulqulluu ture sanatti amantaan yaada sooshaalizimii gale. Haaluma kanaan biyya keenyatti kallattii siyaasaa sooshaalizimiitiin xinnaaf guddaan afaan ittiin siileffate. Muuziqaa kallattii siyaasaa abjuu fakkaatu kanaan otoo ragannu biyyi keenya haala akkamii keessa akka jirtuu fi rakkoon keenyallee maal akka ta'e dhaabbannee hubachuu hin dandeenye. Dhimma cunqurfamuu dafqaan bulaa fi daandii bilisummaa dafqaan bulaa akka dhimma keenya isa guddaatti yeroo xiinxallu haala qabatamaa biyya keenya keessaa garuu gitni dafqaan bulaa haa hafu fooliinsaayyuu akka hin turre hubachuu daganne. Biyyattii keessa baay'inni indastiriiwwanii hedduu xiqqaa akka turan ni daganne. Yaadota galaana gamaa lola'an kallattiidhaan fiduun uummata wagi'uun machii biyyaalessaa keessa galle. Yeroo ofirra garagarlee ilaallu garuu wantoota hiika hin qabnee fi darbee darbees ta'u nama kofalchiisan irratti wal nyaachaa fi wal ajjeesaa turre. Qoricha ta'a jennee kallattiin siyaasaa biyya alaatii fudhannee ofumaa deebi'ee sababa dhibee biraa nutti ta'e. Carraaqqiin kallattiiwwan siyaasaa haala qabatamaa biyya keenya waliin wal simsiisne hiikuuf taasifne akka kophee lakkoobsa keenya malee bitame kaawwachuutti kan ilaalamu ture. Dhimmichi kophee bituun qofa kan dhaabbatu hin taane. Sirumaa hanga miila kopheen xiqqeessuuf muruutti tarkaanfanne. Dammaqina sammuu kallattiin siyaasaa kana haalaan qorachuun murtii irratti kenninu kan nu fayyadu qofa addaan baafanne kan ittiin fudhannu waan hin horanneef yeroo keenya mormii bishaan hin kaasne irratti dabarsine. Daandii fedhii fi faayidaa biyya keenyaa miidhuun tasgabbii fi wal dhaggeeffachuun keessa hin jirre waan hordofneef bu'aan isaa waraanaa fi walitti bu'iinsa waliin wal gaggalaafachuu ta'e. Yeroo sana humnoonni siyaasaa biyya keenyaa hundi sadarkaa jedhamuu danda'uun amantaa yaadaa yookiin falaasama sooshaalizimii kana ni tarkaanfachiisu ture. Garaagarummaan yaadaa gidduu isaanii tures sadarkaa amma dhuunfaatti yookiin dhimma murteessoo hin taane qofa irratti kan daanga'e ture. Yeroo kana gaaffiiwwan ijoon mirga garee irratti kan daangeffamanii fi keessumaa gita fiwudaalii walqixxummaan sabootaa fi amantaawwan gidduutti akka dhufu gaafachuu irratti kan xiyyeeffatan turan. Hokkora gaaffiiwwan kun uuman akka haala mijitaatti fayyadamuun gara aangootti kan dhufee fi kallattii siyaasaa wal fakkaatuun tarkaanfachiisa kan jedhu mootummaan Dargii gaaffiiwwan kaan humnaan ukkaamsuuf yaale. Kanaafuu gaaffiiwwan ukkaamfaman dallansuu cimaarraa kan ka'e babal'ifamanii fi akka malee ol kaafamanii boodarra Dargii mataa isaa hanga barbadeessutti deeman. Mirga garee uummattootaa kabachiisuun dirqamaan barbaachisaa kan ta'ee fi faranjiitu fide jedhamee kan cinaatti dhiibamu miti. Gaaffiiwwan kaan haala qabatamaa biyya keenyaa waliin wal bira qabnee qorachuu fi hubachuuf carraaqqii gochuurra akka yeroo barataa turre sana qormaata walitti firoomsii hojjechuu sana humnaan haala wal fakkeessuutu irraa mul'ata ture. Dhimmicha tasgabbiin qorachuuf mari'achuu fi wal mormuu caalaa yaada guduunfaa ija jabummaa fi wal qochollaaf yeroo itti saaxilamne ture. Dhimma hin qoranne irratti yaada guduunfaarra qaqqabuuf jarjaruun nurratti mul'ateera. Warraaqsa Raashiyaa luka lukaan hordofaa maqaa paartii fi akkasumas shororkeessummaan adii fi diimaa otoo hin hafin garagalchuuf oliif gadi fiiguun keenya cabarraa buqqaa nutti ta'aa otoo jiru. Barsiistuun ilaalcha kallattii siyaasaa keenya daandii koon fooyyessa jettee kaate. Nutis harka keenya daas kaapitaalii fi imperiyaalizimii ittiin garagalcheen gilaasnoostii fi peristeerooyikaa gara hiikuutti galle. Gara ittiin nu jal'isan maratti akka bishaanii dhangala'am dinagdee ajajaarraa gara dinagdee wal makaatti garagalle. Addawaayii fi sooshaalizimii warraaqsa dimokiraasii mootummaa misoomaa fi daandii haaromsaa. Mootummaan Dargii kufee yeroo Addawaayiin aangoo qabatee da'oo fi abukaattoo sooshaalizimii kan ture addunyaan bahaa yeroo harka itti kennatan ture. Kanaafuu ejjennoo fi fooyyessanii yeroo faana tarkaanfachuun barbaachisaa ture.
jalqabumaa kaasee sooshaalizimiitti amanuu fi boodarras sooshaalizimii Raashiyaa osoo hin taane sooshaalizimii Albaaniyaa hojiirra oolchuu akka barbaadu himaa kan ture Addawaayitiif daandii haaraa barbaaduun dirqama itti ta'e. Siyaasa biyyattii irratti fooyya'insa gochuun tarkaanfiiwwan sirna paartilee siyaasa danuu maltii paartii siistem diriirsuuf yaada bilisaan ibsuuf wal ga'uuf wal gurmeessuu fi maxxansa bilisaaf ta'an ni fudhataman. Haaluma kanaan hiriironni deeggarsaa fi mormiin taasifamuu ni eegalan. Paartileen haaraas mul'achuu jalqaban. Gulaalchawwanii fi bu'uuraaleenis akka urjii samiitti baay'atan. Barreeffamoonni yaada moggaa qabatan karaa maxxansa dhuunfaa ba'uu eegalan. Biyyattiin gara liiberaal dimokiraasiitti ce'uuf waan kurkurtu fakkaate. Gama dinagdeetiinis bara dargii keessa dura dinagdee ajajaa koomaand ikoonomii boodarras dinagdee makaa miks ikoonomii keessatti imaammattoonni fiisikaalaa fi moonitarii fooyya'uu jalqaban. Dhaabbileen mootummaan qabamanis suuta gara qabeenya dhuunfaatti dabarfaman. Dhorkaawwaniif qoqqobbiiwwan abbootii qabeenyaa yeroo hin murtoofneef akka hin uumamne taasisan ni kaafaman. Gosoota dinagdee muraasaan ala hedduun isaanii abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaaf banaa ta'an. Haa ta'u malee jechaanis ta'e gochaan adeemsi liiberaalizimii akka kallattii siyaasaatti hojiirra oolchuutti hin seenne. Sababni isaas yeroon sun yeroo sooshaalizimiin itti kufe qofaa osoo hin taane yeroo biyyoonni liiberaalizimii akka maleetti dhudhaanii dhugan sun rakkoo keessa galan ture. Sana caalaa sarara warraaqsa dimokiraasii aantummaan isaa hawaasa qonnaan bulaaf ta'e hordofne. Imala kallattii siyaasaa dhaaba keenya Addawaayii boqonnaawwan afuritti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Inni jalqabaa sochii barattootaa irraa kaasee hanga bara 1977tti isa jirudha. Yeroon kun qabsoon hidhannoodhaan taasifamu Tigraay keessatti yeroo ciminaan lafa itti qabatedha. Gamtaan Sooviyeet dargii deeggaruu ishee irraan kan ka'e yeroo Maa'oozimiin Chaayinaa akka filannootti dhiyaate ture. Haa ta'u malee walakkeessa bara 1970 keessa Maa'oozimiin gita burjaa Boorjooyis waliin deeggarsa tooftaa ifatti hundaa'ee mul'isuu isheetiin xiyyeeffannaan keenya gara sooshaalizimii Albaaniyaatti garagale. Boqonnaa inni lammaffaa bara 1977 hanga bara 1983 gidduu jirudha. Adoolessa bara 1977 hooggansa liigii Maarkisiist Leenisist Tigraayin warraaqsi dimokiraasii yeroo mo'ataa ta'e itti ba'ee ture. Liigichis paartii keessatti hangafa yookaan vaangaard ta'uun yaadrime Maarkisiist Leenisist haala gaariin faarsuu jalqabe. Boodarras Addawaayiin yemmuu hundeeffamu yaada kana fudhate. Boqonnaan inni sadaffaan bara 1983 irraa kaasee hanga waraana daangaa Itiyoo-Eertiraatti kan jirudha. Bara 1983 dargii kuffisuun Addawaayiin yemmuu aangoo qabatu sararri warraaqsaa ittiin qabsoofne sun akka haaromsa barbaadu ifa ta'e. Walqoqqoodiin yeroo qabsoo waraana addunyaa bahaa fi dhiha gidduu ture diigamuun isaa haaromsa kanaaf qabata ta'e. Kallattiin warraaqsa dimokiraasii paartii keenyaa jijjiiramuu dhiisu malee fooyya'insi siyaasaa fi dinagdee taasifamu garuu gara kallattii liiberaalitti kan jallatan turan. Boqonnaa inni arfaffaan ammoo tibba waraana Itiyoo-Eertiraa kan jalqabedha. Walborcuun sarara haaromsaa waamicha dura jalqabamee fi waraanichaan boodas itti fufee gara burjaaja'uu dhaabaatti ol guddachuun wal qoqqooddiin jiraachuu dhaaba keenyaa balaaf saaxilu yemmuu itti uumamedha. Yeroo kanas warraaqsi dimokiraasii dawaa gita hin qabne ta'ee argame. Wal morkii yaadaa dhaaba keessa mo'atee ba'uun bu'uurri warraaqsi dimokiraasii sarara dhaaba keenyaa itti ta'u yeroo itti kaa'amedha. Warraaqsi dimokiraasii jijjiirama hundi qabeessaan sirnoota dursa gabaa walitti hidhamiinsa dinagdee fi hawaasummaa duubatti hafuu akkasumas ilaalchota siyaasaa kan dhabamsiisu sirna gabaa bilisaa uumuu gara fiixa qaqqabuu danda'utti geessan. Uummanni bal'aa fayyadamaa siyaasaa fi dinagdee akka ta'uuf kan taasisuu fi dimokiraasii qonnaan bulaa abbaa qabeenyaa xiqqoo yookiin kabbartee xiqqoo ta'uunsaa ni beekama. Sirni keenya gita aantummaa isaa qonnaan bulaaf taasisuun
hayyuu warraaqsaan durfamuun daandii sirna kaapitaalizimii gabbisuun riqicha gara sooshaal dimokiraasiitti nu ceessa ta'uun isaa kaa'ameera. Humni dimokiraasii warraaqsaa ce'umsa kan dursus qabiyyee sagantaa dimokiraasii guutummaa guutuutti kan fudhate ilaalcha dimokiraasii cimaa fi guutuu kan qabu ta'uu akka qabu kaa'ameera. Jabinaa fi dadhabina warraaqsa dimokiraasii. Warraaqsa dimokiraasii sadarkaa yaadrimeetti yemmuu madaalus haa ta'u waggoota hedduuf akkamitti hojiirra oolchine gaaffii jedhu yemmuu ilaallu akka kallattii siyaasaa kamittuyyuu jabinaa fi dadhabina ni qabaata. Biyya akka Itoophiyaa irra caalaan uummata qonnaan bulaa qabdu keessatti kallattii siyaasaa qonnaan bulaa giddugala godhatee ta'uun isaa jabina isaati. Carraaqqiiwwan hedduun jireenya qonnaan bulaa ol qabuuf taasifamanii fi bu'aawwan argamanis akka jabinaatti ilaalamu. Gama biraatiin kallattiin siyaasaa warraaqsa dimokiraasii sadarkaa yaadrimeettis haa ta'u akka sadarkaa raawwiitti dadhabinaawwan irratti mul'atu ni jiru. Walfaalleessuuwwan keessa isaa jiran dogoggoroonni raawwii irratti hojjetaman amansiisummaa yaadrimee yeroo jalqabbii isaa turee fi fudhatamni inni qabu adeemsa yeroo keessa gaaffiin itti ka'aa akka dhufu taasiseera. Dadhabbiiwwan isaa keessaa kanneen hangafa ta'an armaan gaditti dhihaataniiru. Tokko ilaalcha hayyoota siyaasaa fi dinagdee irratti qabu. Walfaalleessi inni guddaan ilaalchi inni hayyoota siyaasaa yaada tarkaanfataa qaban paarticha keessaa haa ta'u mootummaa keessaa akkasumas hayyoota dinagdee dhuunfaa fi paartilee morkattootaa itti ilaaluu jallataa ture. Mootummaa biyyattii keessa hanqinni gabaa akka jiru hubachuun ofittummaanii fi dheebuun namoota dhuunfaa qabeenya horachuu hirmaannaa qabeenyaa haqa qabeessa ta'e akka hin uumamne hubachuun gabaa keessa harka akka galfatu yemmuu eeyyamu. Gama biraatiin immoo hayyoonni siyaasaa kanneen uummataaf quuqamanii fi ofittummaa irraa akka bilisa ta'anitti ilaaluun isaa yaada walfaalleessaadha. Akka adeemsa keessa mul'ateettis sababa hanqina gama mootummaatiin malaammaltummaa fi kiraa sassaabdummaa kan nu agarsiisu faayidaan uummataa namoota dhuunfaa faayidaa isaanii duukaa fiigan qofaan osoo hin ta'in hojmaata badaa mootummaatiinis akka butamuu danda'udha. Sirni warraaqsa dimokiraasii keenyaa kun kaayyoon isaa inni guddaan mirga uummata bal'aa eegsisuu haa ta'uyyuu malee hayyoota mirga uummataa dhiiban to'achuun gara daandiitti deebisuuf sirna itti gaafatamummaa seera bilisaa fi ifa ta'e uumuu hin dandeenye. Lama yaada misooma dinagdee qofaan utubamuu isaa. Yaadni warraaqsa dimokiraasii falaasama sooshaalizimii keessaa waan burqeef yaadni bu'uuraa kallattii siyaasaa kana adda durummaan dinagdee irratti xiyyeeffata. Kana jechuun rakkoo biyyi qabdu mara dinagdee faana walitti hidhuutu irraa calaqqisa. Falaasamni sooshaalizimii rakkooleen hawaasummaa fi siyaasaa garagaraa irra keessaa mul'atan hundinuu bu'aa dinagdeeti jedhee amana. Kanaaf rakkoon siyaasaas ta'e rakkooleen biroo bu'aa dinagdeeti jedhee yaada. Haa ta'u malee jireenyi dhala namaa sirna dinagdee qofaan kan daanga'e miti. Hojjetaan tokko akkuma gara industirii hojjetuutti yookiin bakka hojii biraa adeemu akkasuma jireenya hawaasummaa keessatti saalaanis haa ta'u akka gosa hojii isaatti waan itti hirmaatus ni qaba. Sirna dinagdeedhaan alatti hidhatni maatii fi hidhatni jireenya hawaasummaa biroon caasaaleen hawaasummaa garagaraa akka jiraatan taasisu. Warraaqsi dimokiraasii yaadaa fi ilaalcha misooma dinagdee qofa irratti waan utubameef rakkooleen siyaasaa fi jeequmsa biyya keessatti uumamaa turan hundi hiyyummaa irraa madda jedhee yaada. Yoo ta'es hiyyummaan sababa tokko qofa malee hundaaf sababa ta'uu hin danda'u. Utuu hiyyummaan sababa isa guddaa ta'eera ta'eetiin hanguma hiyyummaa hir'isaa dhufne jeequmsi siyaasaa hir'achaa fi biyyis nagaa argachaa deemutu irra ture. Kun kan inni nu hubachiisu uummatni tajaajila hawaasummaa fi dinagdee argachaa dhufe jechuun nageenyis ni bu'a jedhanii yaaduun dogoggora ta'uu isaati. Dhala namaa bineensarraa wantoota adda isa godhan keessaa tokko fedha wantoota ijaan argamanii dabalatee fedhii garagaraa qabaachuu isaati. Fedhiin kunis kan bilisummaa, kan mirga dhala namaa, kan haqaa, kan walqixxummaa, kan mirga dubbachuu fi kan kana fakkaatanidha. Namni tokko fedhiin nyaataa, mana jireenyaa, uffataa, geejjibaa fi bashannanaa waan guutameef qofa
jeequmsa irraa bilisa ta'uu hin danda'u. Fedhiin qaamaa isaa qofti waan guutameef hir'ina qaama kaaniin itti mul'atu dagachuu hin danda'u. Fedhii nyaataa lammiilee isaanii guutuuf mootummoota abbaa irree hedduun otoodhuma ifaajanii dhiibbaa uummata irraa kan itti hammaatuuf dhalli namaa buddeena qofaan waan hin jiraanneefidha. Hiyyummaa mo'achuu dabalatee bilisummaa fi haqa dhugoomsuu irratti hojiin hojjetamuu qaba. Sadii kallattii yookiin sarara ce'isaa moo dhaabbataa? Rakkoon inni biraa warraaqsi dimokiraasii kallattii ce'isisaa ta'ee otoo jiruu akka kallattii dhaabbataatti fudhachuu keenyadha. Sanadoota keenya keessatti dabalatee akka mul'atutti warraaqsi dimokiraasii akka koominizimii fi sirna kabbarteetti sirna mootummaa haala dhaabbataa ta'een of gadi dhaabu miti. Kaayyoon warraaqsa dimokiraasii hawaasa sadarkaa kaapitaalizimiin dura jiru gara sirna kaapitaalistiitti akka ce'u gochuun hawaasa haqaa fi dimokiraasii guutuun keessatti mirkanaa'ee ijaaruudha. Haaluma kanaan yaadrimichi yeroo gabaabaa keessatti akka shoollibuu fi sooshaal dimokiraasiin akka bakka buufamu kaa'ameetu ture. Ce'umsa kaapitaalizimawaa ergama dandeessisuu kan qabu warraaqsi dimokiraasii ce'umsichaaf dursa barbaachisoo wantoota ta'an kanneen akka guddina siyaasaa fi dinagdee hanga irraa eegamuun fiduu hin dandeenye. Dinagdee biyya keenyaa ce'isuu fi yaaliiwwan kaapitaalizimii ijaaruuf taasifaman hagam bu'a qabeessa turan jedhanii gaafachuun barbaachisaadha. Gaaffii kana haala fooyya'aa ta'een ilaaluuf mootummaa misoomaa yookiin mootummaa misooma dimokiraatawaa warraaqsa dimokiraasii cinaan hojiitti galee dura ilaaluun barbaachisaadha. Mootummaan misoomaa yaadrimee biyyoonni bahaa Eeshiyaa guddina ajaa'ibaa jedhamu akka galmeessan taasisedha. Mootummaan misoomaas akkuma warraaqsa dimokiraasii yaadrimee ce'umsaa yommuu ta'u, irra caalaan dinagdee sirreessuun abbootii qabeenyaa dhuunfaaf haala mijataa uumuu kan dandeessudha. Haaluma kanaan gosoota abbaa qabeenyaa dhuunfaa keessatti hirmaachuu hin dandeenyee fi yeroo gabaabaa keessatti bu'aa baay'ee fiduu danda'anii fi gara fuulduraatti abbootii qabeenyaa dhuunfaaf haala mijeessan irratti mootummaa si'oominaan hirmaannaa taasisuun dinagdee si'oomsuuf kan karoorfatedha. Raawwii yaadrimee kanaatiin misoomni saffisaa galmeeffame akka ciminaatti yoo fudhatamu hanga barbaadameen gabaa bilisaa hundeessuu fi seektara dhuunfaa hundaa'e ijaaruun hin danda'amne. Sababa hanqina mootummaa yeroo gara yerootti guddachaa dhufeetiin dinagdeen to'annaa humnoota muraasaa jala waan ooleef abbootiin kiyyoo walitti hidhamanii qabeenya mootummaa saaman akka garmalee baay'ataniif daandii saaqe. Abbaan qabeenyaa dafqa isaatiin asii fi achi jedhee qabeenya horachuu yaaluuf balballi cufaate. Mootummaan suutuma suuta gabaa keessaa bahaa deema ejjennoon jedhu dagatamee waggoota muraasa keessatti dhaabbileen piraayiveetaayizeeshinii dhuunfaatti dabarsine kanneen caalan irra deebiin hundeessine. Seektara sibiilaa fi seektaroota gurguddoo wal fakkaatan keessatti akka hirmaatan dhaabbileen hundeessine. Meeshaalee dheedhii alaa dhufan walitti qabuun televiziyoonii suphuu eegalan jennee burraaqne. Carraaqqii mootummaan misooma irratti taasisu keessatti gaheen mootummaa seektara dhuunfaa bakka buufamaa haala itti dhufuu fi sadarkaa idil addunyaatti morkattoota akka ta'aniif karoorri karoorfannee fashalaa'e. Adeemsa kana keessa abbootiin qabeenyaa dhuunfaan mootummaan dhiibamanii akka cunqurfaman taasifameera. Sababni kun itti ta'uu danda'eefis mootummaan faayidaa uummataa fi badhaadhinaaf jedhee to'annoowwan taasisu akka carraa gaariitti fayyadamuun hayyoonni maxxantoota qaama mootummaa faayidaan isaanii akka hin hafneef saamichi akka itti cimee adeemuuf dhiibbaa taasisaniin. Mootummaan bakkicha yoo abbootii qabeenyaa dhuunfaaf gadi lakkisaa dhufe faayidaan isaanii waan jalaa tuqamuuf hanga danda'ametti abbaan qabeenyaa dhuunfaa akka quucaruu fi harka galfannaan mootummaa akka dabalu barbaadu. Warraaqsi dimokiraasii sirna seera bilisaa saamicha kana to'achuuf nu dandeessisuu fi saamtonni seeraa fi dambii akka meeshaatti fayyadamuun saamicha isaanii jabeeffatan. Waqtii hojiitti hiikuu yaadrimee warraaqsa dimokiraasiis haa ta'u mootummaa misoomaa keessatti wanti otoo hin hubatamin hafe tokko riqicha ce'isaa ta'uu isaanii irraanfachuu yookiin ce'uudhaaf fedhii dhabuu keenyadha.
riqichi bakka jirru gara bakka biraatti nu ceesisuu matumti isaa bakka ga'umsaa ta'ee hafeem. Riqicha dafanii fixanii gara sadarkaa hawaasummaa isa itti aanuutti osoo hin ce'in turuun aangawoota mootummaa fi abbootii qabeenyaa waaroo guddistummaa hawaasa qonnaan bulaa fi dinagdee uffachuun carraa seektaroota murteessoo ta'an to'achuuf carraa waan isaaniif kennuuf hanga danda'ametti riqicharra dhaabbachuun wanta faayidaa isaaniif ta'u qofa akka ari'atan isaan taasiseem. Riqichis ulfaatinaa fi yeroo baachuu danda'uun ol akka baatuuf waan dirqameef dura socho'uu boodarra immoo bubuqqa'uu eegaleem. Dhumarrattis rakkoo jiraachuu biyya keenyaa fi siyaasa keenya qormaata keessa galchuu keessatti dhidhimneem. Qonni keenya saffisaan akka hin ceeneef ilmaan qonnaan bulaa barumsa qaban saffisaan akka industirii mana keessaa fi sadarkaa oomishtummaa giddu galeessaatti hin guddanne mootummaa malee abbootiin qabeenyaa seektaroota guddina saffisaa fiduu danda'an keessatti hirmaachuu barbaadan liqii fi dhiyeessiin kana fakkaatan akka hin arganne walumaa galatti guddinni dinagdee investimentii mootummaan ala bu'uura bal'aa irratti akka hin hundoofne isa taasiseera. Afur paartii danummaa dhiisuun paartii tokkee ijaaruun. Addawaayin qabsaa'ee heerri inni raggaasisee kaayyoo paartii danummaa dimokiraatawaa ijaaruu ta'uun isaa kan eegame ta'eem sagantaan warraaqsa dimokiraatawaa keenyaa haala qabatamaa ta'een faayidaa fi fedhii qonnaan bulaa eegsisuun paartii haadhoo yookiin paartii tokkee jabeessuun dirree siyaasaa akka dhiphatuu fi ijaarsi dimokiraasii akka quucaru taasiseera. Jalqabbiin gaarii adeemsa ijaarsa dimokiraasii keenya bara jalqabaa 1980 akka lakkoobsa Itoophiyaa irraa kaasee ture haala hirmaachisaa irra ture irraa suuta suutaan gara dirree siyaasaa dhiphisuutti mucucaateem. Biyya keenya biyya danummaan haqa bu'uuraa keessatti ta'etti heera mootummaa keessa mirgoonnii fi qajeelfamoonni bu'uuraa jiran haala ittiin kabajaman osoo hin taane qajeelfamoonni kunneenii fi mirgoonni kun akka dhiitamaniif heerri mootummaa paartii danummaa eeyyamu otoo jiruu paartiin haadhoo akka haala mijataa argatuu fi dhaabni mootummaa kamiyyuu ajandaan paartii haadhoo qofti kan itti leellifamu taasifameera. 5 sirna oomishaa kaapitaalizimii dura ture irratti qofa xiyyeeffachuun sirnoota oomishaa biroo dagachuun. Komiin fuula dinagdee warraaqsa dimokiraasii waliin wal qabsiisuudhaan kaafaman sirna oomisha kaapitaalizimii duraa irratti kan xiyyeeffatee fi sirnoota oomishaa birootiif kan xiyyeeffannoo hin kennine kan jiranidha. Biyya tokko keessa sirnoonni oomishaa garagaraa jiraachuu ni danda'u. Sirnoota darbanirraa kan as ce'anis haa ta'anii sirnoota oomishaa reefu uumamaa jiran walitti fo'amanii ilaalamuu baannaan haala ijaarsa biyyatti kallattii tokko qofaan ilaaluun tarsiimoo biyyaalessaa guutuu ta'e qopheeffachuun hin danda'amu. Biyya keenya keessatti babal'achuu gabaa addunyaa fi teeknooloojiitiin walqabatee sirni oomisha kaapitaalistii dagaagaa fi haala hawaasummaa biyyatti murteessaa dhufeera. Warraaqsi dimokiraasii irra caalaan qonnaan bulaa irratti waan xiyyeeffateef biyya keenya keessatti sirna oomisha kaapitaalistii uumamaa jiru xiinxalee kallattii kaa'uu hin dandeenye. 6 biirokiraasii mootummaa jabaa moo paartii jabaa? Biyya keenya keessatti dhaabbileen siivil sarviizii haqaa fi dimokiraasii dandeettii fi ilaalcha ergama mootummaa misoomaa gituu qaban hin ijaaramne. Haalli qabatamaan biyya keenya biyyoota kibba bahaa Eeshiyaa fakkeenyota muuxannoo misoomaa ta'anii kaafamaniin faallaa kan dhaabbatedha. Sababni isaas jabinni guddaa mootummaa misoomaa dhaabbilee fi biirokiraasii cimaa fi itti fufiinsa qabu ijaaruu danda'udha. Adeemsa keessa ilaalchi mootummaa dimokiraatawaa misoomaa olaantummaa qabachaa dhufe. Yeroo mootummaan abbaa irree misoomaa olaantummaa qabachaa dhufellee wanti guddaan inni argate tokko dhaabbilee kana. Keessumaayyuu dandeettii olaanaa fi miira biyyoolessaan miira aantummaa siyaasaarraa haala qulqullaa'een biirokiraasii uumuu danda'u isaatiin. Dhaabbileen hawaasa siivilii, miidiyaaleen, gaazexeessitoonnii fi bu'aaleen aartii martii bilisummaan socho'anii hojimaata badaa fi hojiiwwan seeraan alaa saaxiluu fi hojiiwwan haqa qabeessa hin taane irratti duuluuf mirgi qaban mulqamuun maqaa isaanii duubatti maxxantuu misoomaa jettu kennanii fi
sirnicha mamii tokko malee akka deeggaran taasifame. Kunis itti gaafatamummaan mootummaa fi to'annoon akka hin jiraanneef balbala saaqe. 2.5 kallattiiwwan siyaasaa nuti yaallee maaliif nu hin ceesisne? Walumaa galatti Itiyoophiyaan jalqaba sooshaalizimii itti aansuun immoo maxxantuu fi qaccee sooshaalizimii kan ta'e warraaqsa dimokiraasii itti aansuun immoo akka riqicha liberaalizimiitti ceessuutti kan fudhatamu adeemsa mootummaa misoomaa yaalteetti. Gama biraatiin immoo paartileen morkattootaa liberaal dimokiraasii fi sooshaal dimokiraasii hojiirra oolchuun fooyya'aa akka ta'e yaadanii kennu. Haa ta'u malee kallattii siyaasaa kan biraa hojiirra oolchuu keenyaan dura Itoophiyaa gara dimokiraasii fooyya'aa fi badhaadhummaatti kallattii siyaasaa kanaan dura yaalaman maaliif hanga karoorfameef waqabeessa osoo hin ta'in afan jennee ilaaluun keenya murteessaadha. Sooshaalizimiin kutaalee addunyaa keenya kamittuu badhaadhina dinagdee guutuu fi sirna dimokiraasii fiduu hin dandeenye jedhanii sodaa tokko malee dubbachuun ni danda'ama. Karaa faallaa ta'een badii guddaa dhaqqabsiiseera. Biyyoota inni badii irratti fide hunda keessatti badiiwwan qaqqaban garuu walqixa miti. Biyya keenyatti sooshaalizimiin badii hanga sana ga'uun sababa maaliitiin nurraan ga'e jennee ilaaluu qabna. Mootummaan misoomaa keessumaa biyyoonni baha fagoo Eeshiyaa guddina ajaa'ibaa yeroo gabaabaa keessatti galmeessisuun akka danda'an yaada taasisedha. Keessumaa Kooriyaa Kibbaa, Singaaporii fi Hong Kong seektara dinagdeetti qofa osoo hin murtaa'in gama siyaasaatiinis sirna gabbataa uumuu danda'aniiru. Mootummaan misoomaa Itoophiyaa keessatti keessumaa jijjiiramni gama guddina dinagdeetiin galmeessise kan jajjabeeffamudha. Haa ta'u iyyuu malee gama hirmaannaa seektara dhuunfaa mirkaneessuutiin caasaa ce'umsaa dhugoomsuutiin hanqina bal'aatu irratti mul'ate. Irra caalaas bilisummaa siyaasaatiin wanta hin milkoofneef biyyi keenya xaxama siyaasaa hamaa keessa seenseera. Asirratti gaaffiin bu'uuraa ka'uu qabu moodelli biyya Chaayinaa fi Kooriyaa Kibbaatu hundeeffama. Kaampaaniiwwan gurguddoo bu'a qabeessa dhuunfaa fi mootummaaf sababa kan ta'e meeteekiin akkamitti qilee buuse gaaffii jedhudha. Ilaalchi kallattii siyaasaa kamiyyuu kan barumsa irraa fudhatamuu fi gaarii isaa fudhachuun isa biraa ofii kan itti guutannuudha malee yaada ittiin kakannuu fi ittiin daangeffamnu ta'uu hin qabu. Okkoroonni waggoota 50 dabran Itoophiyaa keessa turan beekumsa alaa arganne duuchumatti haala qabatamaa biyya keenyaa waliin walitti buusuun rakkoo uumamedha. Sababa kanaanis oollee bullee rakkoowwan keenya kaleessaa akka haaraatti luqquumaa uummattoota gufuun tokko albaay'ee isaan rukutee taaneerra. Gama tokkoon namoota warraaqsa dimokiraasii fi mootummaa misoomaa faarsanii fi siyaasni bahaa qalbii keenya hawwatu taane gama biraatiin immoo liberaal dimokiraasii fi sooshaal dimokiraasii kan faarsinu siyaasa dhihaan kakachaa fi wal maganaa rakkoowwan biyya keenyaa fi uummata keenyaa ulaagaalee warra faranjii irraa haala bilisa ta'een madaaluu hin dandeenye. Namoonni siyaasa dhihaa faarsan siyaasni dhihaa hojjaa biyya keenyaan safaramee kan nuuf hodhame akka hin taanee fi uffata ergisaa akka ta'e irraanfataniiru. Addawaayii kallattii siyaasaa baha fagoo fi Awurooppaa bahaa fidee nurratti gadi naqee jedhanii qeeqaa ofiis kallattii siyaasaa dhihaa keessa seenanii kan guuran hunda furmaata biyyaa gootanii fudhattan malee jedhanii nu waggiyuuf yaalu. Kallattiiwwan siyaasaa kana otoo hojiirra oolchinee maaltu uumamuu danda'a jedhanii sammuu isaanii keessatti yaaduu illee hin yaalle. Liberaal dimokiraasiin ijaarsa aadaa liberaalizimii Awurooppaa irraa kan madduu fi sadarkaa qaroomina isaaniitti safaramee dimokiraasii hodhamedha. Hayyuuwwan falaasama liberaalizimii jalqaban mataan isaanii liberaal dimokiraasiin hubannoo sammuu hawaasaa kan barbaadudha jedhanii barreeffamni isaan kaa'an otoo jiru. Nuti immoo duuchaatti uummanni wanta hojjetu beekam jecha dhaadannoo gurratti mi'ooftu dhageessifna. Baroota dheeraaf uummataa fi biyya bakka barumsi qaqqabee hin beeknee fi waa'ee nyaata guyyaasaa yaaduurra bilisa hin taane qabannee carraaqqiin siyaasa dhihaa kallattiin biyya keenyaatti fe'uuf taasifnu ajaa'ibaa.
Lafa qamadiidhaaf ta'u otoo hin qopheessin qamadii facaasuu barbaanna. Yommuu akkas ta'u kisaaraan isaa waan sadiidha. Laftis sanyiinis qote bulaanis ni kasaaru. Kisaaraan keenyas sanarraa adda miti. Haa ta'u malee leellistoonni ilaalcha kallattii liibiraalizimii akka jedhanitti guddinnii fi badhaadhinni kan dhufu yoo lammiilee gidduu wal dorgommiin hojjetanii badhaadhuu akka uumamuuf dirree dorgommichaa mijaawaa taasifne qofadha jennee yoo yaadnee fi lammiileen wal dorgommichaaf haala wal qixxaataa ta'een ka'uu akka qaban yoo daganne rakkoon uumamuun isaa hin oolu. Gariin abbaa qabeenyaa jabaa qabeenyaa gahaa kaleessa kuufate ta'e, gariin immoo wanta nyaatu wanta dhandhamu kan hin qabne hiyyeessa ta'e walqixxee haa dorgoman jechuun abbaa qabeenyaa irree cimaa qabu sun hiyyeessa sana akka miciriqsuu taasisuurra bu'aa ce'uu akka hin qabne durumaanuu ni beekama. Abbootiin seeraas loogii hin godhan. Seerichis qixa hojiirra oola jechuunis miidiyaaf dorgomsiisuun dorgomaa mo'atu sana dursa filachuurraa adda ba'ee kan ilaalamu miti. Tuullaan hiyyummaa kuufamaa dhufee as ga'e walii keenya wal morminee fi wal gorsinee yaada fooyyaa wal qabsiisaa rakkoowwan keenya yoo adeemsaan hiikne malee akaafaa yaadaa fi gocha namoota muraasaa qofaan kan jigfamnu miti. Kuufamni hojii duubatti hafummaa bara dheeraaf otoo hin hiikiin as geenye kun yeroo gabaabaa keessatti salphifne gara badhaadhinaatti deemuuf wanta hunda caalaa yaada haaraa gaafata. Kanaaf daandii bilisummaa mataa keenyaa kan dimokiraasiin haqnii fi walqixxummaan osoo hin seela'in itti mirkanaa'an baafachuu nu barbaachisa. Falaasama birmadummaan isaa eeggamee fi bu'uura uumama Itoophiyummaa keenya waliin deemuu fi haala addunyaan keessa jirus hubannoo keessa galchuudhaan rakkoo keenya kan nuuf hiikuu danda'u nutumti itti guuttachaa fi soroorsaa kan deemnu akkasumas kan irratti walii galluu fi nu gurmeessuu danda'u nu barbaachisa. Falaasamoota addunyaa irratti leellifaman qo'achuudhaan yaada nu fayyadu qofa akka barbaachisummaa isaatti foonee fudhachuu fi falaasama rakkoo hiiku tokko qabaachuu nu barbaachisa.